akkam jirtan hordoftoota YouTube kiyyaa addunyaa irratti maalti adeemsifamaa jira kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. UK'n buufata waraana isii Ameerikaadhaaf fayyamtee jirti akka Ameerikaan achirraa kaatee Iraaniin dhooftu. Buufata waraanaa UK kan maqaan isaa Diyaagoo Garshaa jedhamu Iraanis misaayila lamatti darbattee jirti. Garuu haa ta'uutii misaayilli sunneen balaa takkallee osoo hin dhaqqabsiisin qilleensumarra dhahamee jira. Garuu kan ajaa'iba ta'ee addunyaan irraa haasahaa jirtu, Awurooppaanis irraa haasahaa jirtu tokko Iraan arma dura kan jedhaa turte misaayilii hanga kiiloomeetira 2,000 qofa deemaa kan jedhamu yaadamee ture. Haa ta'uutii malee buufati UK Diyaagoo Garshaa jedhamu kun Iraan irraa hanga fageenya kiiloomeetira 4,000 fagaata. Kana jechuun misaayilli Iraan kiiloomeetira 2,000 osoo hin ta'in 4,000 achii olis deemuu danda'a kan jedhu addunyaan irraa haasahaa jirti. Gamanumaan Trump neetoon wanti inni jedhe tokko kan akka maree addunyaan irraa ajaa'ibsiifate tokko neetoo jechuun qeerransa waraqaa gubbarraati jedheen Trump. Neetoon USA Ameerikaa maree wama takkallee faayidaan qabdan jedheeni. Akkasuma Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates buufata waraana isaanii kan Ameerikaan acheessanii qabdu naannoo isaanii san keessa jiru Ameerikaadhaaf fayyamanii akka Ameerikaan achirraa kaatee Iraanin rukuttu. Sababi isaas Ameerikaan buufata naannoo kana keessa biyyoota tanneen keessaa qabdi. Biyyoonni tunneenis Ameerikaan buufata waraana isii kan naannoo kanarraa qabdurraa kaatee Iraanin akka dhooftu. Akkuma beekamu Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates hanga lolli kun ka'e Iraan misaayilii fi drooniidhaan akka maree dhahaa turte. Jarris akka Iraan adabamtu barbaadani. Iraan misaayila isii magaalaa Israa'el keessa darbitee jirti. Magaalaan Israa'el kasiin itti darbite tun kan Israa'el nukleerii keessaa qabdu. Osoo yeroo san misaayilli Iraan Israa'elin nukleerii Israa'el kan rukutu ta'e balaa guddaa dhaqqabsiisa. Garuu nukleerii Israa'el hin dhoofne akka Israa'el jettetti misaayilli sun mana jireenyarra bu'uun namoota naannoo san jiran balaa guddaa irra geessisee jira. Magaalaan Israa'el sun kan nukleeriif keessaa qabdu. Garuu haa ta'uutii misaayilli Iraan nukleerii Israa'el hin dhoofne. Haa ta'uutii namoota naannoo san jiran irra balaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Israa'elii fi Ameerikaanis wal ta'uudhaan Iraanin akkuma dhahanii jiranii Iraan irratti rakkoo guddaa dhaqqabsiisanii jiranii. Israa'elii fi Iraan akkuma wal lolanii jiran jecha Ameerikaa dabalate. Gamanumaan Tiraampoonni ni jechaa jiru tokko Galaana Hormuz kana Iraan sa'aatii 48 keessatti yoo kan banne ta'e adabbii guddatti si dhaqqabaa jechuudhaan sodaachisaa jira. Iraanis yoo kan nu adabdu taate nuus biyyoota naannoo kana jiran akka maree dhoofna jechaa jirani. Lolichi achirra bichaa ka dhaabbatee miti. Iraaqis gahee jira. Biyya Iraaq keessattis Lebaanoonis biyyoota baay'ee ofitti harkisee akkuma wal dhahaa jiranii. Gamanumaan YouTube kan akka follow gootan kabajaan isin gaafadha. Galatoomaa ulfaadha.